السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو دا channel كينيا بونسا تي في وريتاتن هوندي كيسانو أرانتنا درغمي شمراني تان إثيوبيا قبنة إسني ديانة جرا درغمي godina ale ta Oromiyaa xumurree jira waan taateef amma akka Itoophiyaatti atileetota gama shamarraniitiin isinii qopheessinee jira. Dorgommiin shamarranii kunoo jara hanga kana naannoo bakka bu'anii warri dhufe jara hanga kanaa jechuudha. Anuma wajjin naannoo isaanii yoo baruu feete bakka isaan irraa bakka bu'anii dhufa yoo baruu feete anuma jala deemis hin jaya abbalesa fi tooni dorgomtuu naannoo Beerishangul Gumus bakka buutee dhuftee jechuudha uummata Beerishangul Gumus. Ammoo isin tun shamarreen tun dorgomtuu naannoo Oromiyaati. Oromiyaa amma keessa jirru tanaga Itoophiyaallee taatu bootaan bareedduun ta dorgommifa bareedduudha. Eessa jennee filanne Itoophiyaadha Oromiyaadha waan taateef Oromiyaa keessa jirra. Dorgommii tana namni qopheesse kilabii Boonsaa TV'ti quba qabaadhu adeero. Dorgomtuu naannoo Somaaleeti. Biicuu xiqqishoon tun laala. Biicuu xiqqoon tun dorgomtuu naannoo Somaaleerra Somaalee bakka buutee dhufte waan taateef maaliif ijoolleen xixiqqishoon tunillee fiigichaan nu tokkoffaa baha isaa walirra guddatanii walirra xixiqqaatanii malee ammoo fiigicharratti isaan hundinuu baay'ee bareedaadha jechuudha. Jarri kun hundinuu fiigicharratti isaan hundinuu fedhu xixiqqoo tanaa tokkoffaa ta'uu danda'a fedhu tanaa tokkoffaa ta'uu danda'a maaliif gurguddoo fi xixiqqoo walii baasta jettanii akka komantii natti kan danneefin isin hin jaa jechuudha. Isaan kun hundi walqixa walirra gaggabaabaa jiraami garamne oggaa uumamuu ni beekta. Dorgomtuu naannoo Amaaraati. Dorgomtuu naannoo Amaaraati. Amaaraa bakka buutee dhuftee jechuudha. Dorgomtuu naannoo Harariiti. Naannoo Hararii bakka buutee dhuftee jechuudha. Isin tullaata jidduu sun jechuudha. Takkachuu akkana gaggabaabdu Hararii. Hararii bakka buutee dhuftee. Dorgomtuu naannoo Affaarigaa. Isin gama xarafaa dhaabbattu tun akkana xalaa gajjettee ilaaltu tun dorgomtuu naannoo Affaarii jechuudha. Dirree tana hoggumee qashir jenna hoggu kudhan achi gamas ilal keella gamas muka sanduuban shir jennee hoggu kudhan shir jennee haa tokkoffaa bee fi lammaffaa bee sadaffaa bee badhaasa waancaa amma laaltanii gartan kana badhaafamuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Jarri isaan kana keessaa haa tokkoffaa bee waancaa laa bebbereedaa kana ni gartanii ilaa waancaa amma qaxxaa kana laallalla saniifuu waancaa kana fudhachuudhaaf qophiidha waan taateef amma kana dorgommii teenya kallattiin isin dabarsina qopha. Taka lama sadi Marsa amma yaa jirantu marsa lammaffaati. Daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota keenya marsaan ammaan tana atileetonni dorgomtoota Oromiyaa jiran kun marsaa lammaffaa sadaffaa ammaan tana marsaa sadaffaati kan sadarkaa tokkoffarra jiru naannoo Somaalee dorgomtuu naannoo Somaalee bakka buutee dhufteeti. Numa wajji daawwadhuun sinjaa kan sadarkaa tokkoffaa fi kana bahu walumaan daawwanna dorgomtuun naannoo Somaalee ammallee sadarkaa tokkoffarra jirti jechuudha. Amma marsaan deemantu marsaa afuraffaati. Marsaan Oriyaantu marsaa afuraffaati. Marsaa afuraffaa kunoo kutanii jiran isaan hundinuu marsaa afuraffaa dorgomtoonni naannolee bakka bu'uudhaan dorgommii Itoophiyaa gaggeessaa jiran ammallee haala bareedaa ta'een gaggeessaa jiran ammallee kan sadarkaa tokkoffarra jiru. Dorgomtuu naannoo Somaaleeti. Dorgomtuu naannoo Somaaleeti. Ala! Dorgomtuu naannoo Somaalee. Shanaffaa hoggu shantu hafeef jechuu. Hoggu shan Oriyaanii shantu hafeef. Hoggu shantu hafeef jechuu. Dorgomtuun sadarkaa tokkoffarra jirti. Somaalee sadarkaa tokkoffarra jirti. Beerishangul Gumus lammaffarra jirti. Oromiyaan sadaffaadha. Akkana daawwadhuun sinjaa marsaa jaaffaa Oriyaanii jiran marsaa jaaffaa kutanii jiran waan taateef marsaan amma deebi'uu yaa'an tun marsaa torbaffaadha. Beerishangul Gumus amma gaafichay akkana faappa taraa torbaffaadha. Kan amma Oriyaa jiran kun torbaffaadha. hundi isaaniitu akkana gulufu jiran kunoo daawwadhuun sinja
istiidiyoo Boonsaa TV irratti warri Somaalee marsaan amma oriyaa jirantu marsaa 8ffaadha. Marsaa 8ffaadha. Amma Somaaleetu sadarkaa tokkoffarra jira jechuu. Somaaleen sadarkaa tokkoffarra jirti. Somaaleen sadarkaa tokkoffaa harkatteeti jirti. Dorgommii shamarranii tan atileetota. Hop marsaa khurnaffaati tan amma oriyaa jirantu marsaa khurnaffaati. Marsaa khurnaffaa macarrashaa no marsaa khurnaffaa kan sadarkaa wandaa ta'u Somaaleen tokkoffaa. Ayyeegaa hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warreen hundi keessanuu dorgomtoota haala kanaan addaan isinii baafnee jirra. Kunoo sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaa afuraffaa shanaffaa jaaffaa warra naannolee bakka bu'anii Itoophiyaa irra dorgommii tanaaf dhiyaatan adda baafneeti jirra. Kan sadarkaa tokkoffaa harkatte dorgomtuu naannoo Somaaleeti. Kunoo ta'amma laaltanii gartan miyyoo xiqqishoo tana jechuudha. Dorgomtuu naannoo Somaalee kan lammaffaa baate dorgomtuun naannoo Beershangul Gumuzigaa. Isin gaa seeran cabsine muka sanduubaan akka seeratti sila fiigaa deemti sila kan lammaffaa beebeeki Oromiyaadha waan taate muka gadiin bootaa seeraan maleetiin waan Oromiyaaf jecha sadaffaa achi deebi'an malee sadarkaa lammaffaa namni dhugaan harkate kunoo Beershangul Gumuzii jechuudha. Kan sadarkaa sadaffaa harkate kunoo ammaan tana isii ilaaltanii gartan tana Oromiyaadha jechuudha. Naannoo Oromiyaa bakka buutee tan dhufte. Kan sadarkaa afuraffaa harkatte naannoo Amaaraati. Kunoo tan ammaan tan isi laaltanii achi gartan tana kunoo tan sadarkaa shanaffaa harkatte dorgomtuu ammaan tana akkanan laaltanii gartan tana naannoo Hararii bakka buutee dhuftee jechuudha. Naannoo Hararii bakka buutee dhuftee sadarkaa shanaffaa harkattee jirti jechuudha. Tan sadarkaa jaaffaa harkatte gaba macarrashaatiin naannoo Affaar bakka buutee tan dhufte kunoo isii tanaa jechuudha. Gaba macarrashaa homaa rakkoon qabu.